Tole barattootaa fi hordoftoota miti channel nagaan waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa keessan taatan jechaati egaa bakka gargaarsa waaqayyootiin gargaaramtanii bara 2012 irraa hambaa taatanii haftanii gara bara 2013tti tarkaanfachuudhaaf jala bultii isaa baga nagaan geessan isiniin jechaati egaa barri kunis immoo bara nagaa bara waan gaariitti dhageenyu bara waan gaariitti arginu bara tokkummaa bara jaalalaa bara bilisummaa nuufaa ta'u jechaati miti channelii faaraa warri taatan subscribe godha akkasumas immoo warri faaraa dhuftanis immoo welcome noora baga nagaan dhuftan isiniin jedhee jira akkasuma immoo jaalachuu keessan immoo like gochuudhaan yaada qabdan immoo comment gochuudhaan indandeessu jechuun barbaada gabaabumatti amma kana qabadde gara keessan dhufee walaloodha jechuudha mata duree walaloo kiyyaasi dirree kam keessa jirta jedha dirreen gosa baay'ee jira garuu ani waa'ee dirree lama qofan qabadde dhufe jechuudha isas immoo walalicha keessatti waliin kan hubannu ta'a kallattumaan kirasittiin isin dabarsami dirree kam keessa jirta obsituu fi dandeessuu yaa dirree bareedduu jireenya keenya tasuma si malee hin bareedu obsituu fi dandeessuu yaa dirree bareedduu jireenya keenya tasuma si malee hin bareedu jireenya keenya tasuma si malee hin bareedu laphee isaanii warri siif laatanii yeroo hundaam kan isaan gammadanii laphee isaanii warri siif laatanii yeroo hundaam kan isaan gammadanii ati kan namaaf kennitu boqonnaa fi nagaa fooliin keessanii urgaa akka abaaboo birraa fooliin keessanii urgaa akka abaaboo birraa fooliin keessanii urgaa akka abaaboo birraa lafti ati jirtu alagaanuu waliif firaa antuutaa fi adurreetu qiraaqe tokkorraa dhugaa lafa ati jirtutti hunduu waliif firaa antuutaa fi adurreetu qiraaqe tokkorraa dhugaa antuutaa fi adurreetu qiraaqe tokkorraa dhugaa bakka atiin jirratti obbolaatu wal gurgura bolla waliif qote itti gadi wal guuraa miidhama irrattis miidhama waliif dabala bakka atiin jirratti obbolaatu wal gurgura bolla waliif qote itti gadi wal guuraa miidhama irrattis miidhama waliif dabala miidhama irrattis miidhama waliif dabala miidhama irrattis miidhama waliif dabala lafa ati jirtu miidhama koo irra kan keetu caalaa kan koo aafu kan keessi wallaanaa jedheetu hunduu harka wal qaba hundeen isaas dhiifama jedheetu hunduu harka wal qaba hundeen isaas dhiifama lafa ati jirtutti miidhama koo irra miidhama keetu caalaa kan koo aafu kan keessi wallaanaa jedheetu hunduu harka wal qaba hundeen isaas dhiifama jedheetu hunduu harka wal qaba hunda isaas jabeessee waliif dhaabaa karra jibbaa fi aminaa cufee kan tokkummaaf jaalalaa bana karra jibbaa fi aminaa cufee kan tokkummaaf jaalalaa bana karra jibbaa fi aminaa cufee kan tokkummaaf jaalalaa bana jedheetu wal jabeessa laphee dhiifamaa waliif qaba jedheetu wal jabeessa laphee dhiifamaa waliif qaba dirreen dhiifamaa fuula namaaf ibsiti akka biiftuu barii kam keessa jirtaa obboleessamii of ilaalii dirreen dhiifamaa fuula namaaf ibsiti akka biiftuu barii isa kam keessa jirta obboleetti atis of madaalii isa kam keessa jirta obboleetti atis of madaalii ati yaa dirree fokkiftuu kan jireenya namaa cortu gammachuu namaas kan nama irraa fudhattu nagaas namaas kan nama dhoowwattu ofis namas kan nama jibbisiiftu jireenyaafis abdii kan nama kutachiiftu laphee namaas inaaffaan kan guuttu haadha ofis kan nama galaafachiiftu ati yaa qiimi maali kan akka sadhooftu ati yaa qiimi maali kan akka sadhooftu ati yaa qiimi maali kan akka sadhooftu abidda malees kan jireenya namaa gubdu ati yaa qiimi maali kan akka sadhooftu abidda malees kan jireenya namaa gubdu maalidhaa qorichi kee mee dubbadhu in dubbattu silas afaan hin qabdu sittan himaa qoricha kee mee na qalbeeffadhu in dubbattu silas afaan hin qabdu sittan himaa qoricha kee mee na qalbeeffadhu sittan himaa qoricha kee mee na dhaggeeffadhu innis dhiifama sirritti qalbeeffadhu tasuma bakka siif illaannu laphee keenya booji'eeraam dhiifamnu tasuma siif bakka illaannu laphee keenya booji'eeraam jaalallu laphee keenya booji'eeraam dhiifamnu kana booda si waliin nuti tokkummaa hin qabnu nagaatti barri 2013 nu'iif bara dhiifamaati nuyi kana booda si waliin tokkummaa hin qabnu nagaatti barri 2013 nu'iif bara dhiifamaati barri 2013 nu'iif bara dhiifamaati jaalalli immoo bu'aa dhiifamaati jaalalli immoo bu'aa dhiifamaati walaloo keessa sumarratti goolabaati wana dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaati laphee dhiifamaa waliif haa qabaannu
gara bara haaraattis nagaan tarkaanfannu laphee dhiifamaa waliif qabaadhaa gara bara haaraatti nagaan tarkaanfadhaa galatooma walaloo kee xumureen jira. Egaa walaloo kana keessatti kan nuti hubannu waan lama jechuudha waa'ee dhiifamaa fi waa'ee qiimii jechuudha. Kanaaf egaa dhiifamni waggaatti al tokko qofa kan nu barbaachisu hin ta'in akkuma midhaanii bishaanii jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kan nu barbaachisudha. Kanaafiyyuu yeroo yerootti miidhamni wal miidhuun walitti bu'iinsi wal mufachiisuun waanuma jirudha. Inni kun jireenyuma noormaalidha. Garuu dhiifama walii gochuu dadhabuun immoo dadhabina keenyaa fi irrina keenya waan ta'eef abalu akkasitti na miidhe abalu akkasitti na miidhe kanaafiyyuu dhiifama gochuuf hin danda'u. Maali isa malee jiraachuu hin danda'u, ishee malee jiraachuu hin danda'u, isaan malee jiraachuu hin danda'u. Isaan manuma isaanii yaa ta'anii anis manuma koontaa maa irratti wal geenyaatti dhani namoonni baay'een isaanii gaafa walitti qiimii qabatanii waliin uudan in argina jechuudha. Kun immoo dadhabina keenyadha. Kanaafiyyuu bara kanammoo baratti dhiifama walii goonuu walii bilbilleellee siidhii seera gaafa akkasitti qabameera. Kanaaf dhiifama naa waliin jenne dhiifama wal gaafachuu qabna. Maaliif miidhama ofiirra kan nama tokko caalchifne yoo fudhanne dhiifama namaa gochuu dandeenya. Kanaaf dhiifamni immoo har'uma kaatee waan dhiifama gootu miti. Itti yaaduu si gaafata. Buustee baastee ilaaluu si gaafata. Laphee keessaa baasaa yoo adeemtamani al tokkoon kan laphee namaa keessaa bahu miti jechuudha qiimini. Kanaaf adeemsa keessaa gaarummaa waliin duratti dabarsitan namoota walitti mufattan sana wajjin yaadachuudhaan qiimii walitti qabatan walii dhiisuu qabdu. Maaliif jibbii gaaf tokko tola gaafa hundaa balleessa jedhama maasiroomoo isa otoo hin ta'in inni sirrumadha. Garuu isa gaarii sana isa waliin dabarsine yaadachuudhaan ollaa ofii waliin isaa ta'u hiriyoota waliin ofiin isaa ta'u bara kana bara dhiifamaa meenuufaa ta'u egaa wanta namni dhiifama jedhu otoo hin ta'in dhiifama isa dhugaa isa lapheerraati. Isa afaaniin jedhamu miti isa garaarraa isa lapheerraatti dhiifama waliif godhanii dhiifama waliif akka gootanii barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa seenaa Yoosef fudhannee yoo ilaalle macaafa qulqulluu keessatti Yoosef nama obbolaa wajjin dhalate wajjin nama qabanii isaan boollatti gatanii achi immoo baasanii qarshiitti isa gurguratan jechuudha. Yoosef garuu bu'aa baay'ee keessa darbe jechuudha. Baay'ee rakkate, baay'ee qorame jechuudha. Haa ta'u garuu qorama sana keessatti obsaan danda'e jechuudha. Qorumsi kun hundi kan isarra ga'e waan obbolaa isa dabarsee isa gurguraniif. Garuu achuma keessatti immoo Waaqayyo yaada Yoosef gaariitti eegee fi akka inni ulfina argatu akka inni aangoo argatu taasise Waaqayyo. Guyyaa tokko garuu obbolaan isaa baay'ee sodaatanii qiimii nutti qabateera nuti utuu hin beekin akkas gooneerra dhanii baay'ee sodaatanii erga abbaa isaanii bu'ee booda. Yoosef garuu maal dhiyeessitan isin amaaf narratti yaaddanii Waaqayyo garuu gaariidhaaf godhe kanaaf hin sodaatina jedheetu isaan jajjabeesse jechuudha. Dhiifama isaan eegdeef jechuudha. Nutis miidhaa obboleettiin obboleessi maatiin firoonni hiriyoonni keenya nurraan ga'anii tarii gara ulfinaatti nu ceesisira ta'a. Tarii daandii ce'umsa tarii riqicha ce'umsa nuuf ta'eera ta'a. Kanaaf mee of ilaalaati qiimii qabachuu miti. Dhiifama waliif godhaa jechuutiin barbaada wanta naa galee fi amma nu bal'isaniif qooduu barbaadatan jechuudha. Bara kana qofaa miti yeruma kam keessattuu namni walitti maaliif buunaa maaliif qiimii walitti qabannaa maaliif yeroo hundaa tokkummaa jalalli maaliif hin jiraatu jechuu dandeenya. Walitti bu'iinsinuma jiraata achi keessatti immoo dhiifamaan darbuun gahee keenyadha jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala Waaqayyootiin walitti qabamtanii namoonni jirtanii dhiifama walii godhaa jechuudhumaaf walaloo kana barreesse. Kanaaf dirree qiimii keessa warra jirtan dirree qiimii keessaa baatee dirree dhiifamaa ishee bareedduu ishee jireenya namaa miidhagsitu ishee fuula namaa akka biiftu barii namaaf ibsitu ishee keessa jiraadhaa jechuun barbaada. Egaa dhiifamni namni laphee dhiifamaa qabu akka muka bishaan qarqaraati jechuudha. Jireenya isaa yeroo hundumaa laalisa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dhiifama walii godhaa jechuudhumaaf dhufee garuu haa ta'u waan tokko isin dabaluun barbaada. Innis barumsa Yoonaatan Akiliiluu barsiisu namni Waaqayyo Yoonaatan Akiliiluu barsiisaa turanii bara darbe kan barsiisan jechuudha. Dhaggeeffadhee Amaariffaarraa gara Oromoofaatti jijjiireen ture. Mee waa'ee dhiifamaa maal jedhanii barsiisan isaan immoo egaa warra Amaariffaa dhaggeeffattanii dhageessanitu ta'uu danda'a.
warri immoo hin dhageenye immoo asumaan dhageessu amantii qofa irratti hundaa'een dubbadhu tun ta'ini akka waliigalaatti dubbachaa jira jechuudha. Akka waliigalaatti dubbadha waan ta'eef amantii qofa irratti dibbeen taataniitu inni ilaalina jechuun barbaada. Mee maal jedhanii barsiisan waa'ee dhiifamaa isaanii waliin haa ilaallu. Akkas jedhanii barsiisan jechuudha. Yoonaatan Akiluu nama Waaqayyoo waggaa darbe keessatti kan barsiisan jechuudha. Akkas jedhaniitu barsiisan egaa dargaggoota gaarii jedhanii kan jalqaban keessatti jechuudha. Barumsa isaanii yeroo darbe baay'een keessaniin beektu yaada. Dhiifamni maali jedhaniitu jalqaban jechuudha. Dhiifamni maali jennaani gaachana jireenya qajeelummaati jedhan. Dhiifamni maalinni gaachana jireenya qajeelummaati. Akkasuma qabxiin lammaffaa immoo balleessituu qiimiiti jedhan. Dhiifamni maalidha? Balleessituu qiimiiti. Daraqiin beektuuti. Daraqii gaafatti waan tokko barreessinu waan sun dogoggoruu jalaa ta'ee ittiin irraa annaa jechuudha. Bilbila keenya yoo ilaalle, kompiitara yoo ilaalle, waan hundumaa yoo ilaalle balleessituu biraa qaba beektu. Hundi dogoggora waan ta'eef balleessituun bukkee kaawwamee jira jechuudha. Gadi barreessinu dogoggorre dudduubatti irraa deeffanna jechuudha. Kanaaf Waaqayyoos jireenyi keenya akka dogoggora keessa bu'u namnis akka dogoggoru waan beekuuf dhiifamaan akka darbinuuf immoo balleessituu qiimii dhiifamanuu kaa'ee jechuudha. Akkasuma qabxiin sadaffaan immoo aareessituu kakuu jaalalaati jedhanii dhiifamni. Egaa gaafa nama walitti qabamne qiimii walitti qabanne wajjin gaafa dhiifamu waliif taasisnu jaalalli keenya duratti bakka itti deebi'aa tokkummaanii ollaan illee wajjin buna kan dhuganii iddoo duriitti deebi'u jechuudha. Kanaaf aareessituu kakuu jaalalaati jedhani. Egaa dhiifama gochuun immoo akkamitti akka ta'e immoo ilaalaa dhiifama akkamitti akka gochuun danda'amuuf immoo kan dubbatanii dhiifama gochuudhaaf qabxiin jalqabaa kan nuti fayyadamnu dhukkuba nama tokko kan ofiirra caalchisne hubachuudhaan miidhama nama tokko kan ofii keenyarra caalchisne yoo fudhanne nama tokkoof dhiifama gochuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo qabxiin lammaffaan immoo dhiifama namaa gochuudhaaf jaalala fannoo irraa argisiisuudha. Dhiifamni namaa gochuun maalidha? Jaalala fannoo irraa argisiisuudha. Qabxii sadaffaan immoo dhiifama gochuudhaaf jechuudha. Diina ofii fira ofii taasifachuuf jechuudha. Egaa sagalee Waaqayyoo wangeelaa keenya keessa Qorontoos 2 boqonnaa 5:9 gubbaatti caafamee jira. Nuyi kaleessa diina Kiristoosii diina Waaqayyoo turre karaa Kiristoos Yesuusiin immoo nuti firoomnee idda Waaqayyoo taanee haraara Waaqayyoo biraa arganne karaa Kiristoosiin haraarri namaa fi Waaqayyoo gidduutti bu'ee jechuudha. Akkasuma egaa dhiifamni immoo filannoodha osoo hin ta'in idda jireenya keenyaati. Dhiifamni filannee yoo barbaanne dhiifama kan goonu yoo barbaanne immoo kan dhiifnu osoo hin ta'in hidda handhuura keenyaati. Dhiifamni hidda handhuura kiristaanotaati. Hidda handhuura keenyaati. Namni hidda handhuuraa malee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhiifamni hidda jireenya keenyaati. Hidda jireenya kiristaanotaati jechuudha. Akkasuma dhiifamni qadaada lubbuu keenyaati. Dhiifamni qadaada lubbuu keenyaati. Qadaada baay'een keenya hin beekne egaa fakkeenyaaf amma bishaan tokko burcuqqootti naqnee yoo achi keenye jechuudha. Bishaan sana qadaada otoo hin qadaadamiin yeroo dheeraadhaaf yoo ture titiisni bookeenii afni waaqamii itti namuu danda'a. Bishaan sun dhugaatiidhaaf hin ta'u hin badamane jechuudha. Kanaaf akkasumas immoo jireenya keenya keessatti dhiifama laphee dhiifamaa hin qabnu. Dhiifama namaaf gochuu hin dandeenyu. Dhiifama waliif gochuu hin dandeenyu. Yoo miidhamnes namni nu miidhu sun dhufee dhiifama yoo nu gaafate dhiifama gochuu hin dandeenyu yoo ta'e ofii keenyaas nama miinee dhaqnee dhiifama naa godhu jechuun hin dandeenyu yoo ta'e jireenyi lubbuu keenyaa banaadha jechuudha. Waan banaatti immoo waanuma argitu namni qoshaashessee xureessee balleessaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifamni qadaada jireenya lubbuu keenyaati jechuudha. Egaa akkasuma dhiifamni qabxinni ta'an immoo dhiifamni gaafa dhiifama waliif goonu jechuudha.
mallattoo laphee walii keessa jiraachuu keenya kan ibsudha. Dhiifamni waliif dhiisuu keessatti gaafa dhiifamas gaafannu, gaafa dhiifamas namni nu gaafate dhiifama goonuu fi mallattoo laphee walii keenya keessa jiraachuu ibsa jechuudha. Ani isin miidhee nama nalaala jirtan kana keessa nama tokko miidhee ani immoo dhufee dhiifama yoo isin gaafadhe, isin immoo deebistanii dhiifama yoo naa gootan, anis laphee keessan keessa jira, isinis laphee keenya keessa jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu dhiifama walii gochuun mallattoo laphee walii keessa jiraachuudha jechuudha. Faallaa isaa immoo dhiifama walii gochuu dadhabuun immoo mallattoo laphee walii keessa hin jiraatiin kan ibsudha jechuudha gaa. Akkasuma qabxiin inni itti aanu mata duree biraadha. Namni dhiifama waliif gochuu maaliif dadhabaa jedha. Namni dhiifama waliif gochuu maaliif dadhaba? Tokko waan mu'amanii fi kabaja isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf. Namni tokko dhiifama gochuus kan dadhabu, dhiifama gaafachuus kan dadhabu waan mu'ame yookaan immoo waan kabaja dhabe, waan ulfinni isaa tuqame waan itti fakkaatuuf namni dhiifama gochuu dadhabaa, dhiifama gaafachuus dadhabaa jechuudha. Qabxiin lammaffaan immoo waan of jaalataniifidha. Namni tokko waan of jaalatuuf dhiifama nama gochuus hin danda'u, dhiifama nama gaafachuus hin danda'u jechuudha. Akkasuma qabxiin arfaffaan immoo namni isaaniif gaddaa akka jiraatan waan barbaadaniif. Namni isaaniif gaddaa akka jiraatan waan barbaadaniif. Kana jechuun egaa fakkeenyaaf akka ollaa keessanitti fudhattanii ollaa firas haa ta'u, ollaas haa ta'u, ijoo walitti bu'iinsi uumamee wal lolanii dhiifama walii gochuu didanii gaafa afan keessatti akka namni hundi habaluu erga walitti bu'anii, erga walolanii, erga waliin hoodanii akkatti habaluu baay'uma geddeema jireenyi ishee yookiis jireenyi isaa maali baay'ee isa miidhe kanaaf dhiifamallee walii gochuu dadhabanii jedhee namni yeroo hundumaa waa'ee isaanii odeessee isaaniif akka gaddu waan barbaadaniif namni dhiifama waliif gochuu didaa jedhama qabxii arfaffaan immoo. Akkasuma namni dhiifama gochuu fi namni dhiifama gochuus gaafachuus kan danda'u yoo Waaqayyoo laphee keenya keessatti moo'ee Kiristoos Yesuus immoo yoo laphee keenya dhuunfate dhiifama gaafachuus dhiifama gochuus dandeenya jechuudha. Akkasuma irra deebuudhaan namni dhiifama gochuus gaafachuus kan danda'u Waaqayyo Abbaan laphee keenya keessatti yoommoo Kiristoos Yesuus fi Hafuurri Qulqulluu laphee keenya dhuunfatan dhiifama gochuus gaafachuunis salphaadha jechuudha. Akkuma salphaatti akkuma qallaalii tokkotti dhiifama gochuus dhiifama gaafachuus dandeenya jechuudha. Qabxiin inni itti aanu immoo namni baay'een dhiifamee fi duutitti faradame waan dhiifamuuf diddeeffatoo hin ta'in laphee dhiifamaa waan dhabeef. Namni baay'een dhiifamee fi duutitti faradame waan isaaf hin dhiifamneef otoo hin ta'in ofii isaatiif laphee dhiifamaa waan hin qabneef jechuudha. Kana jechuun immoo egaa namni dhiifama argatee yoo duutitti faradame ofii isaatii laphee dhiifamaa hin qabu jechuudha. Isaaf garuu dhiifamuusaa hubannaa jechuudha. Akkasuma laphee dhiifamaa yookaan garaa dhiifamaa namni hin qabne akka nama mana hidhaa keessatti galee balbala cufatee ofitti qollofeeti. Namni laphee dhiifamaas garaa dhiifamaas hin qabne nama akkamiiti? Nama mana hidhaa keessatti galee balbala isaa cufee keessaan ofitti qollofee furtuu balballi sun ittiin banamu immoo liqimsetti fakkeeffama. Egaa mana hidhaa keessatti galanii balbala duban ofitti qollofanii balbala ofitti qollofanii qulfii yookiis furtuu ittiin qulfeessuun banamu nama liqimsetti fakkeeffamaa jechuudha. Akkasuma dhiifamni egaa jireenya keenyaaf barbaachisaadha. Akkuma soorataa, akkuma midhaanii jireenya keenyaan barbaachisa waan ta'eef kanaaf garaa dhiifamaa waliif haa qabaannu. Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti dhiifamni nurraa fagaachuu hin qabu jechuun barbaada. Waan ilaaltaniif, waan hordoftaniif, waan irraa barattaniif
baay'ee galatoomaa eebbifamaa bara deebuudhaan bara nagaa bara gaarii bara baratti milkooftan baratti lafa yaaddan geessan isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u jechuutiin barbaada waan ilaaltaniif waan irraa barattaniif ammallee eebbifamaa galatoomaan jedha akkasuma gameetii channel immoo subscribe gochuun dagatiina yeroo keessaniif immoo share gochuun hin dagatiina dalachuu keessan immoo like tokko agarsiisa qabdanii immoo comment barreessa baay'ee guddaa isiniin jaallaa isiniin kabaja lafa jirtan hundatti hundumti keessan nagaa keessan taatan jechuun barbaada turtiif yeroo gaarii qabaadha baay'ee galatoomaa nagaa ta'a